baha Oromiyaa irratti maaltu deemaa jira? Baha Oromiyaa keessaafuu Harargee Bahaa irratti maaltu deemaa jira? Maal quba qabna, maal ol quba qabsiifna? Uummanni keenya baha irra jiru maal keessa jira? Halee hoggaa roorroon takka dhuftu waliin keessa dabarree wal cinaa dhaabbanne walii tumsinee jechuudha. Laatoonni tokko akka malee nu galee gaafa TPLF uummata fixxu lafa gurgurattu okeedha. Gaafa garuu jarattiin amma jirtu tun lafa gurgurtee uummata fixxu gaafa TPLF it's not okay fudhataman qabu nama ajjeesu lafa gurguruun. Garuu gaafa OPDO ammaa tana lafa gurguruu nama ajjeesu waan fedhan godhuun okeedha. Akkasi fudhannee jirra. Akkasi yoo fudhannee ta'e hiikan biyyummaatii fi hiikan sabummaa nuuf hin galle jechuudha. Naannawa bakka itti dhalanne irraa waa hedduudha dhageenya. Arra akka sabaatti jirus kan lakkoofsa sabaa hin guunnes aggaamiin Oromoo irra godhu ni agarra. Qabsoon Oromoo jalqaba saba biyya san keessa jiru jibbuudhaa miti. Saba san balleessuudhaa miti. Qabsoon Oromoodhaa ifi haif bulchuudha. Haga sadarkaa hiree murteeffannaa biyya fiittis taanaan haga walqixxummaa biyya san keessatti tokko ebalaa tokko bataachi odoo hin jenne walqixxummaan ija takkaan laalamuu qabaa. Hajoo akkuma amma biyyoota Afrikaa kana biyyoota adii kana keessatti discrimination keessaa jiraatu malee garuu namni mirga walqixaa qabaa jechuudha. Arragaa sabni Oromoo keessa jiraatu maal Oromoo irra godhu jiran? Tokko ka duraa Oromiyaa Harargeen Bahaa mootummaa afur jala bulu jirti. Mootummaa afur jala bulti, mootummaa afuriif gibira kanneti, mootummaa afuriin ajjeefamaa jirtiis. Uummanni tokko ka qubsumaan naannaa Rabbiin isa qubsiise jiraatu ka mootummaa afur jala divide godhan aadaanii fi seenaan uummata kanaa heegaree maal ta'uu deemti jedhamee ilaalamee jira. Lamada mootummaan arra biyya harkaa qabu kun yoo mootummaa ta'e deeggarsa siyaasaa argachuuf jedhe lafa Oromiyaa gurguraa jira, Oromoodha waliin kannaa jira jechuudha. Gabaabumatti as dhufu warri jogolaa kun maal godhaa jiran? Ordiin Badrii sareen haaduttuu nuti dalagaa itti fufnaa jedhe. Oromoon saree taateet isaan dalagaa itti fufanii jechuudha. Naannawa magaalaa Adaree biyyootanatti maaltu deemaa jira? Dhiibbaan uummata Oromoo irra gahaa jirtu akkami? Mana irra diiguu taanaan, namuma irraa baasuu taanaan, naannawa karra erar Oromoota jiru laftituun bakka teessanii miti buqqa'aan jechuuni. Haga naannawa maayaatti dhufanii lafa tana kileem godhuutti haga ejerso goorootti istirateejii lafa kaayyatanii mootummaa warra mootummaa naannawa kililii shaniiti hojii yeroo hunda wal argan warri kun jechuudha jechuudha. Naannawa Hararii fi naannawa Soomaalii wali bannee biyya takka uummannaadhaan ka deemu jiru. Okay. Jara keenya ka Adaree fi Injoo isin duris baandaadha. Gaafa 77 warri Soomaaliyaa hojii dhaabbatee biyya tana baandummaan isin caaleen jiru jechuudha. Arra isin Ordiin Badrii qeeroo Oromoo irraayin hijaa qabaa jette. Qeeroon wayyaanee isin walitti firummaa lakkaawwatanii itti seentan san biyya irraa buqqaafte jechuudha. Okay? Haga daqiiqaa dhumaatti isaan Tigraay seenii deeggarsa itti godhaafi turtees ni jira jechuudha. Garuu Oromoo jibbuun namni tokko nama jibbuu mirga qaba, dirqi nama hin jaalattu. Garuu Oromoo lafa siitirraa buqqaasuun, Oromoo lafa siitirraa dhiibuun bulchiinsa ani kililii dheettu kililii ta'uu ulaagaan ati kililii taatu hin jiru. By any means ulaagaan ati kililii taate alaabaa achi keessa dhaabbattu hin jiru. Uummata Oromootiitu sidhiise malee. Okay?
garuu wanni ati Oromoo irra godhu jirtu kun yoo gatii sin kafalchiifne laallee agarra jechuudha. Oromoon odoo usteet jirtu wayyaaneen gaafa dhiibdee xarafarra geessite. Ati kana dhiisi, ati kana ka identity crisis qabu, ka gosti ta'e yookaan sabni eenyuun beekne kana dhiisi. Tigree nuti Tigraay itti taru Oromoo liqi galchee maqalee galchee jechuudha. Okay. Ganamaa fi galgala wanni ati kaabnoota warra Soomaalii kilili shaniitu hojii godhu jiru. Akkami Oromoo akka balleessanii yookaan aadaa Oromoo balleessanii waan isaan himatan loogoo Oromoon qabdu. Waan akka odaan mallattoo keenya. Mallattoo eenyummaa keenyaati. Waan kana cuma balleessinee Oromoo eenyummaa dhabsiifnee ta'ee kasii fi diqaalonni Ziyaad Barree kililii shanii kun godhaa jirtan. I am sure it's not going to take you long way. Karaa dheeraas hin geessu jechuudha. So, dhaadannoo ati ummata keessan ala kana wali qabdee itti dhaadattu. Dhaadannoo ati ummata keessan ala kana naannawa isaan itti investi godhuu qaban. Eessa naannawa kan mana diidaa akka diasporaa warra keessanii kanaaf kennuuf pilaana kaayyette. Dhugaa jaari garuu keessan jiraattan. Maaliif? Lafti ati arra Oromoo irraa dhiibdee mana irra diidee warra biraa qubachiisuu deemtu kun addunyaa kanarratti nama tokko bakka sanirraa buqqaasi ati mana jaarradhu heerri jiru jiru jechuudha. Kanaaf manni ati jaartu kun ka warra keessan galle ta'uu beekin siin jechuu barbaada. Ati ordiin Badrii gaafa Oromoon humna qabdu anjaarsoodhaa jetta. Gaafa xiqqoo Oromoo waan ni jettu ana dareedhaa jettu. Adaree keessa warra kameeti. Garaajbeeti moo maali? Gosa garaajbeet jettu qabdanii miti. Gosti adaree yookaan hararii jan hin jirtu maal fiddan hin jirtu. Jaarsoo fi alaa fi noolee fi hawwiyyaa hanga tokko walit dhufee community identity crisis ijaarrate jechuudha. Identity crisis qabdu. Crisis qabdu. Kana fakkaattanii jechuudha isin. Warri ammoo bulchitoonni aanaa garii naannawa sanii marfamtanii jirtan. Maallaqa miliyoonaan fudhattanii isa hojii sagantaa lafa keessanii uummata Oromoo buqqaasuu deemtan liistiin teessan akka jirtu gabbaa jirti. Jirti jechuudha isin. Kana qacelloottiif beekaa. Manguddoo maallaqa achirraa fudhattaniiti qarshii 2,300 manguddoo kannitanii bar inni nama gaarii lafa tolchuu jira ji'i lallabii jettaniin jechuun yaa badu oopidoo waan nyaattu malee waan yaaddu hin beekne. Waan nyaattan malee takkaa gatteessanii maaltu deemu jira hin jenne. An amma durattis jedhe Oromiyaan ilma abdiisaatiif naannawa Finfinneetiif bakka amma airportiitti ijaarrachuu jiru garta ilmaan Tuulamaa buqqaasee lafarraa ethnic cleansing godhee naannawa Bishooftu achi qofa isaaf Oromiyaan tabiraa Oromiyaadhaa miti. Akkuma amma dura jee maqaa Arabaa heddummaatee bakki maqaan Arabaa itti heddummaatu kun Oromiyaadhaa miti Shimallis Abdiisaa biratti. Nuti Oromoon Ahmad ta'us, Mangistuu ta'us, Tolasaa ta'us, Oromoodhaa ennaa gadhiiga Oromoo qabutti. Garuu inni mitii jee. An namni waan as deemu jiru hin agarre namaa miti sammuusaa rakkoo qabaa jechuudha. Oromiyaa bahaa keessaafuu Harargee bahaa keessatti wanni naannawa sanii godhamaa jiru Oromoon ganna 5-6 dhufu kana keessatti maal akka ta'u waliin laallaa jechuudha. Kana adareen humna qabaattee gooti. Warri kililii 5 humna qabaatanii godhani dandeettii qabaatanii godhani lakki humna sin qaban dandeettii sin qaban. Giriillaayitti kakanneefii jiru masaraadha jechuudha masaraa kiiloo 4 san. Sababni isaa naannawni kun naannawni zooniin bahaa lafti istiraateejiitu yoo caccabxee mootummaa 4 jalatti hin bulle tokko karaa
shiftoota warra ilkee qoraa kana warra iseefiin jiru kaan shiftoota Ziyaad Barree warra Ogaadeen jiru kaan taatu identity crisis warra qabu warra nuti Harariidhiifiin jiru kaan OPDO hanga takkaa jechuudha. Ummata kana bakka afurii murtee hegereen ummata kana maal akka ta'uu deemtu asirraa tilmaamtaa jechuudha. Tanaaf ummanni Oromoo waan deemu jiru laala. Waan arku jirus ni agarra. Oromiyaa qaamaan irraa ala jirra malee qalbiin keenyaa fi onneen teenyachi jirti. Warri garii immoo kagabbaatanii Oromiyaan hin diigamtuu hin gurguramtuu maal jettan bakki isin jirtan sanuu gurguramte. Oromiyaan over 45% gurguramte. Almost 15 over in gurguramte. Garuu ummataan falmadhaa jechuu diddaarraa Oromiyaan hin diigamtu Oromiyaa tiisu jiraat. Atuu tiifamuu qabda Oromiyaa tiisuu dhiisi matummaan keetu warri kas jettan jechuudha. Ummata onnee keessatti hin ajjeesina. Karaa kaaniin dargaggoonni footoo kaatanii mamaxxansitan gartee akka faashinaatti warri 1,000 saba gurgurtan 2,000 saba gurgurtan ka boodarra itti seenaa utaa'u dargaggoota kana. Maaliif biitti hegeree dargaggootaati. Arra 2,000 fi 3,000 fudhatanii dhugaa Oromoo dho'isitanii boru isiniitu bakka qubattan dhabaa jechuudha. Boru isiniitu bakka itti hafuura baafattan dhaba. Maaliif kililiin 5 shiftoonni Ziyaad Barree lafa bal'ifannaa godhan? Maaliif shiftoonni isaa lafa bal'ifatan? Maaliif warri identity crisis qabu keenya kun collectioniin afran qaloota ma'adareedheef hin jettu tun maaliif kileem godhuu barbaadde? Oromoon maarraa dhiibama? Kabiraa maa itti dhiibama? Ati lafatee gadhiiftee maa deemta? Kabiraatiif maa kannita? Okay. Lafti qabeenya abbaan ifii gaafa addunyaarraa galu wasiyyaa si kanne jechuudha. Fakkeenyaama laga masnoo yoo qabaatte masnoo waan adda addaa dhalti lafa bishin gaafa addunyaarraa galu wasiyyaa ilmaan kiyyaaf akkanatti adda fuudhaa jira. Ilmaanis ilmaaniif dabarsan. Ilmaan akkasitti dabarti lafti. Lafti har'a Oromoon sumunii fi dhiira lama irraa kaatu. Lafti har'a warri jogolaa keessa jiru kun kileem godhan hegeree ilmaan isaaniitii fi hegeree uummata isaanii ka biyya alaa jiru fidanii Oromoo balleessanii sun qubsiisuudha jechuudha. Ati garuu akka badduuf siitu karaa banatee jira jechuudha Oromoo. Dhiyootan maaliin isiniin jedhe lollimma shiftoonni isaa loltoonni ma shiftoonni isaa gadabursirra godhu jiran yoo achii dhume Oromiyaa deebitiin dirreedhaa deebitiin isiniin jedhe qawweentun. Shiftichi ilkee qoraa kashinniilee irraa dubbate maal jeeree dheengadda. Gaafa tagadabursii finne Oromoodhaan sitti deebinaa jedhe. Isaan hidhatanii jiran kililii 5tu hidhachiisa. Jabuutiitu hidhachiisa because land claimii jira Hawaashii gadi ati Oromoo waan akka harkaan qabdu. Because ati mootummaan ati xiyyeetus ati gabraas hin jedhe. Okay. Khasi keessa qubatus lootee galtoonni Soomaalii ati lafan qabdus hin jedhe. Hegereen teetifi hegereen ummata naannawa sanii maalta. Tokko Shimallis Abdiisaa bulchaa naannawa Oromiyaa keettan warra ifi amma okay afran qallo enne itu humbanna si komando gona sabo raayyaa asabo enne akkasumatti maccaatu lamas jenna jechuudha. Shimallis maccatee tuulama wajji dhalatee obbeleessa tuulamaa ta'ee arra tuulama lafarraa dugugee alagaadhaaf gurguraa jiru Shimallis Abdiisaati. Namni akkas godhe obbeleessasaa ati maal sii godha? What do you expecting from him? Shimallis arra lafa tuulamaa dhisi qabrii tuulama irratti awwaalamee gurguraa jira. Maal sii godha? Jarri kun biyyaan deemuu hin dandeenye. Oromoo tasgabbeessuu hin dandeenye. Oromoon fala barbaaddachuu qaba. Karaa kaaniin Oromoon abaluu kiyyaan na bilisoomsaa jedheeti harka maratee taa'aa ture jechuudha. Abaluun kee kasi bilisoomsu hin jiru. Abaluun ati na bilisoomseetu ifiifuu isa bilisoomsuudha barbaada. Because diktaatara hojii wal lolla nuti yeroo hunda. Diktaatarri bakka fedhe yoo jiraate mootummaa qabaate
qabsoo hidhannoo qabaate diktaatarri nama balleessa malee nama faayidaan qabu. Diktaatarri garee ifi uummatu warra harka dhiigaatii fi aangoo isaatii fi diinagdee isaa qofa laala. He doesn't care about nation. Akkuma diktaatarri biyya takka bulchu ummataaf dhimma hin qabne waan cufa balleessu diktaatarri siin bilisoomsa ja'uus waan isa jara jiru balleessee power struggle isaa qofa laalaa jechuudha. Kanaaf Oromoon waan irra if dhiiftee abaluu dhufee dukkana keessaa na baasee ittiin qabdu jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo akka ummataatti akkuma kalee bakka jiru bahaadhi akka baaki bawali iyyinee Finfinneen ta Oromooti yanne arra deebine ilaaluun nurra jiraata. Lafti Oromiyaa bahaa ummata siiti miti lafti siitilleen Oromoo biraa galata qaba. Akkana dhiigammadaa ji'ee jiraatu Rabbi lubbuun nu agarsiisu du'u Rabbi rahmataa godhuufi. Lafa Oromiyaa bahaa nama siiti miti mukni siitillee nutiisa. Muka siitiitu dabballee teenu jiraachisee je. Ama 17. Garuu guyyaa 7 keessatti teessa akkamitti akka qabame nu cuftini beeyna jechuudha. Nama saatii miti baha Oromiyaa baha biiftu ummata saatii miti mukni gaara saatillee Oromoo biraa galata qaba jechuudha. Ummata saniitu arra waan adda addaatiin miidhamaa jira jechuudha. Hawacwa sareen hawacu numa waci nuti hujii teenyatti fufneet. Ordiin Badri ilma jaarso kana dareedhe fiinjo. Kana dareedhe fiinjo. Jaarso warra dhanqaatimi. Warra akka keeti ka dhiiga isaa lagatu. Warra akka keeti khasaba gani khagosa gani. Kun biyya balleessa akka keeti kuyyo firraan qabne jechuudha. Maaliif saba kee gantee saba kana balleessuudha jirta jechuudha. Warri ol baatanii inni kana godha warra biraa maaltu ne warra Harargee dhiyaafa maaltu ne Harargee kana keessa gaafa Finfinneen rakkoon Finfinnee kaatu maaltu ne warra Matakkal warra Goojjam Matakkal Oromoota Matakkal maaltu ne Finfinnee dubbatan Oromoota Walloo Kamisee maaliif Finfinnee dubbatan Oromoonni cina asaniif wacaalee maaliif Finfinnee dubbatan waan laftitu lafa Oromootaatiif. Warri rakkoo namicha baandaa kana dubbachuu jiru gochaa inni nama godhu jiru waan Oromoo tahaniif. Bakka fedhattaa dhalatu Oromoon Oromoodha jechuudha. Oromoon kana dur irra walii galee bakka feete dhaladhu Oromoo ta'uu kee qofaatu mirkaneessaa jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoodha. Wanni ati na bilisoomseette eeggattu ifiifuu bilisoomu waan qabuuf matummaan isaatu gabrummaa diktaatara nama tokkoo jala jira abbaa irree nama tokkoo jala jira waan ta'eef ummanni akka ummataaf fala barbaadadha. Naaf gala ummanni tokko yoo nama dura deemu hin qabaanne nama waa isaa godhu hin qabaanne isa wanni godhu galman gahuu jaan si keessaa baasaniis si keessaa baha. Samirran dhufu lafa keessa waliin burquu jechuudha. Si keessaa dhufu. Kanaaf wanni ati eeggachaa turte imimmaan narraa haqa ifa bilisummaan nagarsiisachaa turte kaampii nama tokkooti. Kaampii nama dhuunfaa tokkooti. Maraataa ganamaa galgala gabbee hawaasa arrabsuuti. Maraataa ganamaa galgala gabbee waan nyaate nyaanne jiru. Maraataa ganamaa galgala ifii hatee namaan hattuu jiru. Maraataa ganamaa galgala faradee namaan faradduudha jiru. Akkanaati. Ka kiiloo 4 jirus kana ka gaarasiin bilisoomsa jirus kana jechuudha. Amala wal fakkaatu qaban. Kun Oromiyaadha diiga kan zooniilee waraanaa diiga. Kun Oromoodha ajjeesa kun ammoo wal ni beeknaa miti. Kanaaf an amma kana gubaa jiru waan Oromoon keessa jirtu. Waan bahni biiftuu keessa jiru. Asii rasaasa Isaatiin asii rasaasa shiftaa Ziyaad Barreetiin asii warra amma identity crisis qabu kana. Mee mootummaa naannoo Oromiyaa warri yookaan shamarran keenya bebbereedoon biyya bulchineettan
nin arka dhiyootana bombaa faa dhaqanii eebbisanii bishaan waan namni godhu dhaqanii eebbisan. Ifi waan isaanii kenname baajata isaanii kenname ummata waa godhaa jan bakka isaan geessan namni beeku hin jiru. Bakka isaan geessan namni beeku hin jiru. Garuu ka ummanni biyya alaa ummata isaanii jaalalaaf rakkoo ummata isaanii arkanii ummatuma kanaaf mee waan dandeenyu goona jan dhaqaniiti muranii jechuudha waanni. Sila isiniitu san godhuun isinirra ture jechuudha. Cunduroota Oromiyaa bahaa bulchu. Mee amma dubartoonni Oromiyaa bahaa bulchitan rabbitti isin qabe mee adaree biyyoo dhaqaa mana hidhaa adaree biyyoo gurbaan identity crisis qabuun gurbaan ilmi jaarso warra dhanqa ka'anarra adareedha Joordiin Badrii kun waan inni Oromoo mana hidhaa adaree biyyoo keessa godhu jiru deemaa laala. Deemaa laala. Oromoo waliif dhaabbadha sagalee walii ta'a wal malee umaan qabdan miidhamsi arraba Oromiyaa keessa deemu jiru kun boru isin gubuu ta'a boru gaafa lammiin teenya tabaha biiftuu shiftoota Ogaadeniif shiftoota Isaatii fi warra identity crisis qabu mooraa daree biyyoo keessa jiruun bara akkanaa miidhamaa turte maa usnee itti laallettanii barri isin dhiiga boochanne dhufaa jechuudha. Odoo barri san hin geenye wal baraaruu qabnaan jaa fayyaa taa galatoomaa hedduu nama dhukkubsaa hedduu nama guba. Hedduu nama guba. Oromoon wataqeetti intalti dubartii takka yookaan jaarsaan kaatii jedhan jaarsaanii bakka guddaa geessi. Yoo jaarsarraa akka dhabde ilmaan geessii jedhan. Yoo ilmarraa akka dhabde immoo tasii qabriidhaa jedhan. Tana hiikadhaa waan hin jeef. Kanaaf meettiin deebi'eeta bira fayyaa taa galatoomaa.